ask jedha kun immoo ask. Wantoonni hanga ammaa ilaalle kun sadeen baay'ee wal fakkaatu yookiin walitti dhiyaatu. Say jedhii ka jedhuu fi tell himi ka jedhuu fi okay ask gaafadhu. Okay, wantoota ilmi namaa ittiin haasawaa jalqaba haasawuu itti danda'u keessaa jechuudha. Ask means to say something to get an answer. Okay, deebisa argachuudhaaf wanta namni tokko jedhudha jechuudha. Ask jechuun gabaabumatti gaafachuu jechuudha afaan keenyaan. Okay, so namni tokko ask a question. Asirratti question jettanii dubbisinaa ganumallee. Okay, maal jenna? Question jenna jechuudha. Okay, so I ask a question. Ani gaafii nan gaafadha. Then you answer it. Sambooda ati ni deebista. Jettee haasawaa akkasii yeroo haasawuu barbaadda. I ask a question. Okay, then you answer my question properly. Okay, kan itti aanu she asks for water. Isheen bishaan gaafatti yookiin bishaan akka kannaniif gaafatti jechuudha. Okay, inni itti aanu did you ask him? Did you ask him? Isa gaafatteetta jechuu barbaadde akkas jette jechuudha. Okay, isin immoo maal jechuu dandeessan ask itti fayyadamtanii? Fakkeenyaaf ana kamiin jechuu danda'a? I'm gonna ask you few questions. Gaafii muraasaan isin gaafachuu deema jechuu barbaade akkasin jedha. I'm gonna ask you couple of questions. I'm gonna ask you few questions. Yookiin immoo you wanna ask me something? Waana gaafachuu barbaadda? Yookiin immoo maal jechuu danda'a? Please ask me anything you want. Wama feete mara na gaafadhu. I can buy you. Siifin bituu danda'a. Yookiin immoo maal jetta? Don't afraid to ask me anything. In sodaatiin waan takkallee na gaafachuu in sodaatiin jechuu barbaadde jechuudha. Okay? I'm there for you. Siifin jira. I'm there for you yoo jedham tokko siifin jira. Yookiin immoo nam tokko naaf jira barabaluu jechuu barbaade he's there for me. Okay? My dad is there for me. My mom is there for me. Okay, wantoota akkasiitii wajjin kan fayyadamnu ta'a jechuudha. Let's move on. Taphatu. 48 fargeenya jira. Answer jedha. Answer wajenna jennu. Answer. Maaltu dubbanna asirratti? Sagalee waa jettu tana isii dubbattu dhageessani. Answer. Answer. Saniif silent taatee jettee jechuudha W bakka kana jettu kun. So answer jechuun to reply to a question. Faallaa tareefu jechuudha. Kareefu ask jechuun gaafii yoo ta'u kun immoo opposite isaa answer deebii. Okay, deebisuu jechuudha. Okay, deebii kennuu jechuudha afaan keenyaan. Okay, the example we have here, it says I answer the question. I answer the question. I answer the question. Ani gaafii nin deebisa. Itti aanu asirratti hima kana kan faa godhuu dandeenya otoo ka biratti hin dabarre jechuudha. I answer the question jechuun ani deebisaa nin deebisaadha. Ani deebii deebisuu nan danda'a. Yookiin immoo deebisaa kana deebisuu nan danda'a jechuu barbaadde asitti kaanii galchuu qofa jechuudha. I can answer. Ani deebisuu nan danda'a. Asirratti immoo maal jechaa jira? I answer the question. Ani deebisa. Okay. Okay. Inni kuni he answers quickly. Okay. He answers quickly. Inni saffisaan deebisa. She answers her teacher. She answers her teacher. Barsiisaa isheef deebii kenniti jechuu jira. Okay. Waliin haa dubbisnu al takka. Let's read one more time. I answer the question. He answers quickly. She answers her teacher. She answers her teacher. Okay. Himoota asirra jiru kana fayyadamuudhaan hima mataa keessanii jecha answer jedhuun. Okay. Uumtanii lafa kaayuu qabdu jechuudha. Komentii jala isa kanas naa haa. Fakkeenyaaf anamma himan argu kanarra dhaabbadhe maaliin uumuu danda'ame? Simply you can say she can answer. She can answer the question. Okay. Isheen deebisaa san deebisuu ni dandeessi. Okay. Or maybe isa kana kan gootanii he can answer. Yookiin immoo inni deebisuu hin danda'u jechuu barbaadan he can't answer. Inni kun immoo give jedha. Give. To put something
into someone's hand jedha. Waan tokko nama tokkotti kennu yookiin immoo harka nama wayiitti dabarsitee kennu jedhama jechuudha afaan keenyatti. Kuni definition isaa kan Ingiliffaati. So jechi give jettu baay'inaan kan fayyadamnu irraa tokko. So fakkeenya kanadha. Give me the book. Kitaabicha naaf kenni. He gives her money. He gives her money. Inni isheef maallaqa kenna. They give food. Isaan nyaata kennu. Fakkeenya sadeen simple ta'e kana fuudhaati waan biraatiin yookiin gara biraa jijjiira. Give me the book ka jedhu maallaqa naa kenni jedha. Give me the money. Maallaqa san naa kenni. Okay? Yookiin immoo maallaqa san naan kennin jechuu barbaadu. Don't give me that money. Okay? Kan biraa inni maal jennee kana. He gives her money. Hiikni isaa inni isheef maallaqa kenna jechuudha miti. Gara biraa jijjiirru. Inni isheef maallaqa kennu hin fedhu haa jennume. Okay? Hin barbaadu. Inni isheedhaaf maallaqa kennu hin barbaadu haa jennume. Okay? He doesn't want to give her money jenne jechuudha. He doesn't want to give her money. He doesn't want to give her money. Isheedhaaf maallaqa kennu hin barbaadu. Okay? Isa kana immoo they give a food jedha. Okay? Isaan maallaqa kennu jedhe. Isaan nyaata kennu jechuudha mi. Ati maal godhuu dandeessaa? Isaan nyaatan kennan godhi. They don't give food. Isaan nyaatan kennan. Isaan nyaata kennu hin barbaadan jechuu barbaadde. They don't want to give food. They don't want to give food. Isaan nyaata kennu hin barbaadan ta'a. Yookiin immoo isaan nyaata kennu hin danda'an jechuu yoo barbaadde. They can't give food. Nyaata kennu hin danda'an. You can say a lot of things. Okay? Isa xumuratti kan dhufne yoo ta'e take jedha. Take. Take means to get or hold something in your hand. Waan takka harka keetitti fudhachuu jechuudha. Harreefu atiitu harka namatti kenna. Kanammoo siitu namarraa fudhata jechuudha. Okay? To get or hold something. Waan takka argachuu yookiin fudhachuu yookiin harka qabachuu in your hand. Okay? Harka kee keessatti fudhachuu jechuudha walumaa galatti waan takka fudhachuu. Namarraas ta'uu danda'a. Waan lafa taa'us ta'uu danda'a. Fudhachuu jechuudha gabaabumatti take jechuun. Fakkeenyaaf take this pen jedha. Ajaja kun amma. Take this pen. Take this pen. Take this pen. Take this pen. Kalama kana fudhadhu. Inni kun immoo she took the money. Took jechuun take irraa dhufe. Take jechuun simply dha yookiin base form dha. Verbii kanaaf jechuudha. Yeroo simple past itti jijjiirru verbiin take jettu gara took itti jijjiiramti. Simple past irratti. Past participle irratti yookiin immoo verb sirrii irratti tookiin maal taati? Taken taati jechuudha. So waa'ee verbiidha fuuldura kan ilaallu ta'a jechuudha. Verbiin regulaarii fi irregular qaba. Okay? Regular ed warra fudhatu irregulaariin immoo isa kana jechuudha. Amma kun irregulaarii warra yeroo sadii jijjiiramu kana. Okay? So wantoota kanneen yoo adda baafanne afaan more clear nu ta'a deema waa'een afaaniiti. So never give up. Abdiin kutatinaadha. Jabaadhaa itti fufaadha. So she took the money jechuun isheen maallaqa maal goote fudhatte. Past action gocha darbeedha jechuudha. Okay? When we come to this kanatti hoggaa dhufnu immoo don't take my book. Kitaaba koo hin fudhatin. So namni akka kitaaba kee hin fudhanne itti himaa jirta jechuudha. Hima kanneen mee garam jijjiiruu dandeessan. Hima akkam jedhu jecha take jedhurraa ijaartanii jechuu dandeessan. Kanneen irratti hirkachuudhaan jechuudha. Okay? Take this pen ka jedhu take this money gootanii yoo feetanii maallaqa kana fuudhii fudhadhu. Yookiin immoo she took the money ka jedhu she took my money yoo jedhan asirratti. Isheen maallaqa koo fudhatteedha. Asirratti she took the money jedha. Isheen maallaqa fudhatteedha. Maallaqa kamiin beeknu. So namni itti haasofnu san garuu ni beeka jechuudha maallaqa san. Sababa kanaaf the ka jedhu fayyadamne asirratti. So maallaqa koo fudhatte jennee ibsuudhaaf immoo more specific godhuudhaaf she took my money. Isa kana immoo maal godhuu dandeessanii? Don't take my book ka jedhu. Don't take any book from here. Asirraa kitaaba takkollee hin fuudhin jettee nama tokkotti ajaja oowwaa dabarsuu barbaadde. Don't take any bakka maa jettu any yoo buuste. Don't take any book. Don't take any books. So any book. Kitaaba tokkollee hin fudhatin.
jechuudha jechuudha yeroo sun. So walumaa galatti barumsi lessaniin keenya kan jechoota 50 okay dura itti barannu kana fakkaata keessa deebine haa ilaallu. So maal jenne jalqaba irratti jechi work jettu to do a job or task hojii jechuudha gabaabumatti. Fakkeenya nuti ilaalle jalqaba irratti I work every day okay guyyoon hojjedha jechuu barbaadeedha. Inni taanu okay study ka jedhu ilaalle. Study means to learn or read for knowledge barumsaaf jecha waa okay dubbisuun maal jechuudha barachuu jechuudha okay beekumsa argachuudhaaf wanta takka dubbisuun maali study jedhama jechuudha yookiin barachuu. Fakkeenyaaf I study English yookiin immoo she yookiin immoo he studies math. He studies math yoodha inni maathisi barachaa jira yookiin barata. Inni maathisi barataa jechuudha barumsa herreegaa barataa jechuudha. Okay so kan itti aanu jecha read jettu baranne. Read jechuun dubbisu jechuudha. So I read a book okay she reads a story seenaa dubbisti ishiin kitaamaan dubbisa waan akkasii jechuu dandeenya jechuudha. Kan biraa write ka jedhu baranne. Write jechuun akkaataa itti barreessitu adda w ni dubbifamtu write barreessu jechuudha. This means to put words on a paper with a pen or pencil jenne okay waraqarra qalamaanis haa ta'u irsaasaan barreeffamni nuti keenyu barreessu jechuudha. So I write my name maqaa kiyyaan barreessaa jechaati jecha write jedhutti fayyadamaa deemnaa jechuudha bifa kanaani. Inni ta'an maal laalle say ka jedhu laalle. Say means to speak words jechi nuti afaan keessaa gadi baafnu jechuu jechuudha waan takka jechuu. Okay fakkeenyaaf I said hello ani nagaa hin jedhe okay yookiin what did you say maal jette yookiin what did he say inni maal jedhe jechaa deemta jechuu jedhu yookiin jechuu okay. Kan biraa maal laalle tell jenne. Tell jechuun himuu jechuudha. To give an information or a story to someone nama tokkoof information yookiin seenaa wayii himuun yookiin waa himuun gabaabumatti tell jennaan afaan Oromootiin. Tell jennaan afaan Oromootiin immoo himuu jechuudha jenne. So tell me your name, tell me your story, tell me your okay background information waan adda addaa jechuu dandeessa jechuudha. Kan biraa maal laalle ask ka jettu laalle. Ask jechuun gaafachuu jechuudha. Maal jenne fakkeenyaaf ask a question okay she ask for water isheen bishaan gaafatti okay. Fakkeenyaaf gaafii nama gaafachuu yoo barbaadde ati amma I want to ask you something when si gaafachuu barbaade. Do you mind if I ask you something? Qirsi jaa yookiin akkamii wayi rakkoo qabaa yoo gaafii si gaafadhe jechuu barbaadde jechuudha. Maaliin jee do you mind if I ask you a question? Do you mind if I ask you a question? Gaafii yoon si gaafadhe rakkoo qabaa okay afaan nagaa jechuudha. Okay inni biraa answer ka jedhuudha. Answer means to reply to a question. Faallaa jecha ask jettuuti jechuudha. Asking gaafachuu jenne answering immoo deebisuu jechuudha immoo deebisaa kennuu jechuudha. So answer the question deebisaa deebisi gaafii deebisi jechuutti irra jechuudha. So can you answer me na deebisuu dandeessaa waan baay'ee jechuu dandeenya jechuudha kana wal qabateeti. 49 irratti give ka jedhu laalle. Give jechuun kennu jechuudha okay. Give me a book okay give me the book give me that money give me this give me that kana naa kanni san naa kanni jechaa deemte jechuudha. Jechi biraa jecha take jettu laalle. Take jechuun faallaa fudhachuuti okay. Giving kennu ta'e taking immoo fudhachuudha so fuudhuudha waan takka. So maal jenne take this pen she took money she took the money okay yookiin immoo don't take my book okay kana fudhatini san fudhatini kana fudhadhu jechuu barbaadde jechuudha. Take this take that kana fudh san fudh don't take this kana fudhatin waan baay'ee jechuu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti gaa barumsi keenya kan jechoota 100 namni tokko beekuu qabu jennee ilaalaa turre kutaa arraatiin asuma irratti dhaabna. Kutaa itti aanuun barumsa kanaa fi kan biraatiin hanga walitti deebinutti yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Have a great time. Bye bye for now.